qofaa jiraachuun qaba jettee na dhiistee adeemte. Ani maqaan koo Gaaromsaa Fileeraan jedhama. Bakki dhaloota koo magaalaa Jimmaa yommuu ta'u, sababa barnoota hin jaallanneef abbaan koo kutaa 8ffaa akkan xumureen gara hojii daldalaatti na galche. Ani jecha abbaa koo jala osoo hin deebiin sagalee isaa dhageen hojii daldalaa isa waliin hojjechuun jalqabe. Nuti sababa hoteela qabnuuf abbaan koo akkan hoteela sana keessatti muuxannoo horadhuuf jedhee hojii xiqqaarraa ka'ee hamma guddaatti seeraan hordofeen hoteela sana akkan bulchu na taasise. Osuma hoteela sana bulchuu wanta hundaa odiitii godhee gammachuudhaan abbaa koo fi harmee koo waliin jiraanna turre. Waggoota 4 booda garuu sababa ani jaalalleen godhadheef qofa abbaan koo natti jijjiiramu jalqabe. Durii isaa malee horii isaa baay'achuun amala isaa ta'aa dhufe. Ani obseen jaalallee koo waliin osuma jiru akkan fuudhuu barbaadu itti hime. Abbaan koo yeroo kana dhageetti humnaa ol aaruun kan ka'e mana koo gadhiisii adeeminaan jedhe. Bakka hojii kootis ta'e bakka mana jireenya isaatii na ari'e. Harmeen koo waan gootu wallaalte. Humnaa ol waa'een koo fi waa'een abbaa koo ishee gaddisiiseera. Keessumaa ani mana ari'amuun koo immoo baay'ee ishee aarseera. Garuu waan gootu sababa hin qabneef gaafa mana gadhiisee adeemuuf jedhu harmeen koo qarshii 10,000 harka kootti dhoksitee naaf laatte. Ijji harmee koo na gaddisiisuu fi na boosisuu yoo barbaades obseeman mana haadha koo fi abbaa koo sababa jaalallee koon gadhiisee deeme. Sana booda mana kiraa barbaadadheen kireeffadhe. Osoo kireeffadhee jiraadhu jaalallee koo waliin akka mana tokko jiraachuu qabnu irratti walii galle. Haadha manaa fi abbaa manaa taanee jiraachuu eegalle. Sutuma suutaan gaa'ela keenya seera qabeessa taasifannee osuma jiraannu qarshiin ani harkatti qabu kan harmeen koo na laatte waliin nu jalaa dhumuu geessee jennaan ani hojii barbaadadheen hoteela tokko keessaa akkan keessummeessuuf argadheen haala gaariin hojiin argadhee kana ittiin fufe. Haadha manaa koo gammachuudhaan jiraachisuun gammachuu koo naaf ta'eera. Abbaan koo erga na ari'ee galagalee na ilaalee hin beeku. Harmeen koo garuu abbaa koo dhokattee dhuftee na dubbiste. Wantoota nu barbaachisanis nuuf guutti hanga ishee fi danda'an. Haadha manaa koo baay'ee jaallatti. Gammachuudhaan haadha manaa koo waliin kireeffannee osuma jiraannu waggoonni 3 darbanii arfaffaa qabanneera. Akka carraa ta'e garuu daa'ima argachuu hin dandeenye. Ani daa'ima dhabuu keenyatti homaa tokko illee hin gaddine. Jaalala ishee qofaan jiraachuufan waan nuuf qopheesseef. Haati manaa koo garuu yeroo hundaa ni gadditi dhala dhabuu keenyatti. Keessumaa anaan mucaa malee sin hambise miti jettee ati kan biraa fuudhii dhala godhadhu. Ani nan deema qofaa koo jiraachuun qaba naan jetti. Ani jechoota isheetti yoon gaddes irra darbeen ishee jaalla. Guyyaa tokko garuu wanta ani hin eegnetu uumame. Haati manaa koo ganamaan kaatee ciree hojjettee erga waliin nyaannee booda adeemuuf uffata ishee sassaabattee kaate naanna'e. Deebisuuf baay'ee namee garuu isheen garaa kee kutadhu yoon as ta'e ofan ajjeessa kanaan achi deemeen qofaa jiraachuu qaba jettee na dhiistee adeemte. Anatti jireenyi dukkanaa'e ishee jedhee manaa baheen qofaatti hafe. Maatii koof sin taane haadha manaa koos kan koo godhachuu hin dandeenye. Isheen deemteetti lammata hin deebi'u jettee kanaaf maal yaadu laata? Ana yaaddoon na fixe. Guyyoota baay'ee itti yaadeen furmaata dhabe. Obseen qofuma koon jiraadha jedheen jireenya koo obsaan itti fufe. Harmeen koo waa'ee koo dhageessee abbaa koo kadhattee akka manatti deebi'uuf eeyyama isaa argattee anaan na fudhattee galuuf mana kireeffadhee galu ganamaan dhufte. Waan hedduu kaastee na taphachiistee sana booda akka wal faana galuu qabnu natti himte jennaan deebiin koo tolee osoo hin taane hin ture. Sababiin koo jechoota abbaan koo natti darbatu sodaadheen. Garuu umarratti harmeen koo yoo ati manatti hin deebitu ta'e anaan lammatu ijaan nan agartu naan jennaan si dhabuu koorra jechoota abbaa koo danda'ee jiraachuu naaf wayya jedheen ishee waliin gara manaatti hin gale. Abbaa koos dhiifama gaaffeen innis na gorsee akka hojiitti hin deebi'uu qabu na taasise. Akkan haadha manaa koo irraanfadhuufis wantoota hedduu naaf raawwate. Isheen na biraa deemtes garuu onnee koo keessa akka baduu hin dandeenyetti maxxantee bara baraaf ni jiraatti. Rabbii qofaan bakka isheen jirtutti ishee haa eeguun jedha. Yeroo keessaniif galata guddaa qabdu. Galatoomaa.